Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Kamisa Sadaasa 19 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Sadaasa 10 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti. Namoonni dhaabbatoonni gocha badii raawwachuuf turan jedhamanii shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jira jedha Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa. Kanneen magaalaa Maqaleef naannoo ishee jiraatan lammiiwwan Eertiraa waraansa Tigraay irratti labsame jedhan mormuudhaan har'a hiriira ba'anii jiran. Uganda keessatti filannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duulli na filadhaa kan geggeessamaa jiru yoo ta'u paartileen mormitootaa garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19tiin kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkisaatti ta'e dubbatu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Intarneetii fi Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigistii Gammeetii oduuf gara keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baqattoonni naannoo Tigraay kanneen 30,000 ol ta'an gara Sudaanitti baqachuu isaanii dubbii himaan UNHCR Baabar Baalaaq beeksisaniiru. Baalaaq VOA'f akka ibsanitti guyyaa guyyaatti lakkoofsi baqattoota gamasitti yaa'anii akkaan hedduu yoo ta'u kunis 4,000 ol ta'uu ibsan. Dubartoota, ijoollee fi dhiironni waraansa naannoo sana raasaa jiru jalaa dheessaa akka jiran yoo ta'u kunis rakkoo namoomaa guddaa dhaqqabsiisee jedhan. Dubbii himaan kun akka jedhanitti lolli akkuma hammaataa deemeen baqattoonni itti dabalaa gara Sudaanitti yaa'utti fufu. Itoophiyaaf nageenya akka dhufu barbaanna kanaaf gareen martinuu dubbiif wal barbaaduu dhiisanii jireenya siviilotaaf kabajaa akka qabaatan UNHCR waamicha dabarseeraa jedhan. Lammiiwwan Eertiraa Maqaleef naannoo ishee jiraatan waraansa uummata Tigraay irratti labsame jedhan mormuuf hiriira mormii geggeessaniiru. Lammiiwwan Eertiraa hedduun dilbata darbe waltajjiitti bahuudhaan mormii isaanii dhageessisuun gabaasameera. Alam Fisaatu gabaasee jaallannee dhiyeessa. Lammiiwwan Eertiraa kun dhaadannoolee dhageessisaa turan keessaa wal waraansi kun kan keenya miti, wal waraansi kun uummata Eertiraa bakka bu'u, uummanni Eertiraa duula waraanaa kana ni morma, Isaayyaas keenya mitii fi kanneen biroo keessatti argamu. Lammiiwwan Eertiraa hiriira kana qindeessan keessaa tokko Isaayyaas Mabrahaatu VOA'f kaayyoo hiriira kanaa ibsee ture. Abdul Kulti Hagar ዝንጽቀን መበምር ፈስደን የለን ብዝብል ቴማይና በጊስናዮ ንሱኻ እንታዩ ነቲ daangaa biyyooti lameen irratti ililli bittimsuu malee dhiigi dhangala'u hin jiru ka jedhu. Kunis haala keessa jirru calaqqisa. Sababiinsaas uummata Tigraay irratti weerara itti gaafatama hin qabnetu gaggeeffamaa jira. Nuti lammiiwwan Eertiraa taane Tigraay gaaddisa nuuf taateetti. Boombiin roobsamu immoo nus isaaniin qixxee waan nu miidhuuf rakkoo kana wal duukaa dura dhaabbataa jirra jedhan. Hiriirri lammiiwwan Eertiraa Maqalee keessatti gaggeessan kanarrattis dubartoonni Eertiraa hangi tokkotti hirmaatanii ka jiran yoo ta'u isaan keessaa Qissaannet Hayilamaariyaam akka jettetti jalqaba nagaa dhabnee Eertiraa keessaa baane. Lammiin Eertiraa biyyi ofiisaa ittiin tolle. As dhufnees nagaaf haqa argannaa jennee asittis hin arganne. Haqa barbaachan hiriira kanaaf ba'ee wal waraansas hin fedhuu jetteetti. Tigraay fi Eertiraan obboloota lamaanuu afaan Tigree dubbatu. Mootummaan Eertiraas ta'e kan Tigraay walii wajjin jiraachuuf hojjechuu malee gara wal waraansaatti seenuun sirrii miti jettee jirti. Lammiiwwan Eertiraa hiriira kana gaggeessanii booda ibsa kan baasan yoo ta'u dhiiga arjoomuun deeggarsa gochuu isaanii Alam Fisahaa Maqaleerraa gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoonni Iwahaat yakkatti dabalaarraa of qusachuudhaan akka harka kennatan gaafatee jira. Qorannoon labsii yeroo muddamaa akka beeksisetti hoogganoonni Iwahaat fixiinsa Maayikaadiraa kan dhiyeenyaa dabalate yakkaawwan hedduu hojjechuu isaaniin himate gocha isaanii sanaaf akka itti gaafataman illee ibsee jira. Hoogganaan waraana waliigalaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa tuuta oduuf ibsa kennaniin hoogganoota Iwahaatiif harka kennatanii murtiitti dhiyaachuu malee malli kabiroon hin jiru jedhan. Jeneraal Birhaanuu Juulaa kan Iwahaat lola sana keessatti loltoonni Eertiraa fi Sudaan hirmaataniiru jedhe himannaa hundeen qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Jeneraalichitti dabaluudhaan Iwahaat waliin duula lolaa geggeeffamu keessatti raayyaan ittisa biyyaa dandeettii isaa guutuu hin gargaaramne jedhan. Shiree dabalatee naannoleen adda addaa to'annaa jala ooluu isaallee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisaniiru.
Jeneraal Biraanuun itti dabaluudhaan Iwaatiif deeggarsa meeshaa waraanaaf dippiloomaasummaa arguuf yaalaa jiru jechuudhaan hoogganaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adhaanoomiin illee qeeqanii jiru jedha Masfinaan Raagee gabaasa ergeen. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidantummaa Ameerikaa filataman Joo Baayiden kaleessa hojjettoota eegumsa fayyaa waliin marii gaggeessaniin bulchiinsi Tiraamp adeemsa yeroo ce'umsaa ugguruu hin dhaabu taanaan biyyattiin gareen isaanii weerara kanatti duuluuf karoorsuuf torbanneen yookaan baatilee boodatti hafuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Paatsii Wiidaakswaara namoota dhiyeessa. Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii miliyoona 11 caalaa innaa jiru kanatti ka pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden kana gammaatti injifatamuu isaanii sirnaan hin beeksisiin jiran pirezidaant Tiraamp odeeffannoo waa'ee dhukkubichaa isaaniif qooduu dabalatee ce'umsa aangoo miijawaa yoo hin taasisne gama vaayirasichatti fala barbaaduutiin boodatti harkifachuun akka jiraatu akeekkachiisan. There's a whole lot of things that are we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind by. Kan nuti akka argannu hin taasisamin waan baay'eetu jira. Wantoota barbaachisan kana yoo amma dafnee hin arganne abdii guguddoo fuuldura keenya jiran ka kaampaaniileen dawaa lama talaaliiwwan 100 keessaa harka 95 vaayirasicha ittisuu danda'aniin as ba'aa jiran ilaalchisee wanna barbaachisu qindeessuu fi karoora baafachuu irratti torbanoota yookaan immoo baatiileen boodatti harkifachuun ni malaa jedhan Baayiden. Sagantaa virchuwal yookaan karaa marsaa intarneetii kaleessa geggeessame irratti yaada ogeeyyii fayyaa adda durummaan vaayirasicha hanqisuu irratti hojjetaa jiran irraa dhiyaate dhaggeeffatanii jiran Baayiden. Jalqaba baatii kanaarras yoo ce'umsa aangoo pirezidaantummaa ka boodatti harkifatu ta'e lammiiwwan Ameerikaa daran akka dhukkubichaan du'uu malan akeekkachiisanii turan. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp immoo gama isaatiin eega kaampaaniileen faarmaasii lama Moderna fi Pfizer bayin qorannaa isaanii jalqabaa akka agarsiisutti tallaaliiwwan isaan argatan 90% ol ka vaayirasicha nama qaburraa ittisu ta'uu gabaasanii booda akka tallaaliiwwan sana argateetti dhaadessaa jira. Ministeerri fayyaa kan United States Alex Azar waa'ee tallaaliiwwan kana innaa ibsan. By the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution. Xumura baatii muddeetti tallaaliiwwan kun kan namoota gara miliyoona 40 ga'u raabsamuuf qophii ta'u akka FDA yookaan bulchiinsa dawaa ka federaalaarraa eeyyamametti lammiiwwan Ameerikaa hunda caalaa vaayirasichaaf saaxilamoo ta'an gara miliyoona 20 tallaaluudhaaf ni gahaa jechuudha jedhan. Talaaliin vaayirasichaa argamuun kan nama jajjabeessu ta'eyyuu filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayiden baatii amajjii keessa eega kakatanii aangoo fudhatanii booda gama tallaalicha uummataan ga'uutiin hojiiwwan ciccimoon akka isaan eeggatan dubbataa jiru xiinxaltoonni. Ardiin Afrikaa sababaa maatiin walitti qabamu bakka hojiitti namoonni waan wal arganiif akkasumas walga'iin filannoo waliin wal qabate geggeessamaa waan jiruuf jecha namoonni COVID-19 qabaman miliyoona 2 ol ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Wantaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan Afrikaa ardiin biyyoota 52 qabdu kun lakkoofsa kana ka galmeessite torban kana ture jedhee jira. Hanga kamisaadhaatti Afrikaa keessaa namoonni 48,408 du'aniiru. WHOtti daayirektara naannoo kan ta'an Maatshiid Soomoyeetii akka jedhanitti uummati xiqqoo of dagateera uggura kaa'ames kabajuu dhabeeraa jedhan. Ergama dhaabbata isaaniitii ala gocha hawaasa biyyattiif yaaddessaa ta'etti hirmaachaa jiru jechuun kan ibsa baase koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa namoonniif dhaabbattoonni gocha badii raawwachuuf turan jedhamuudhaan shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jira jedha. Dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gareen badii raawwachuuf deemu meeshaalee waraanaa seeraalaa daandii irratti gatuu eegaleera kanaaf hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhan. Saayidamxootuu Finfinneerraa gabaase. Guyyoota 15 darbanitti koomishiniin poolisii federaalaa fi koomishiniin poolisii Finfinnee wal ta'uudhaan sakatta'insa magaalaa Finfinnee keessatti taasisaniin namoonni nageenya biyyattii booressuudhaaf socho'aa turan 287 to'annoo jala ooluu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa ibseera. Yeroo hawaasni kennee fi sakatta'insa poolisiin gaggeeffameen meeshaalee waraanaa hedduun osoo badii hin qaqqabsiisin to'atamaniiru jechuun dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Yeroo ammaa kana keessatti gareen Hoohaat lola biyya irratti bane kanarraa kan ka'e
poolisiin federaalaattis ta'ee poolisiin akka biyyaatti hundi isaa walii galee akka uummata irratti rakkoo wayii hin geenne opereeshinii adda addaa gaggeessutti jira jechuudha. Qophii dursaa gochuudhaan iddoo hundatti poolisii naannoo hundaa wajjin walitti qindaa'uudhaan poolisiin federaalaa hojii baay'ee bu'aa qabu raawwachaa jira jechuudha. Kana irratti fakkeenyaaf yoo fudhanne amma poolisiin federaalaatiif kan Finfinnee waliin ta'uudhaan meeshaalee waraanaa adda addaa kan uummata miidhuudhaaf qophaa'an baay'ee isaa qabanii to'annoo jala oolchanii jiran. Kana keessa meeshaa waraanaa 1,032, shuggutii adda addaa 131, xiyyitii adda addaa 46,39, bombii adda addaa 14, fanjii 1, GPS 5, manazirii dirree waraanaa kan itti fayyadaman 8, kaateenaa 5, kaaznaa kilaashii 55 kanneen kan isaan silaa itti fayyadamuu barbaadanii fi kanaan alatti immoo meeshaalee telekominikeeshinii kan walqunnamtiidhaaf isaan ittiin dalaguuf qopheeffatan gara 1,339 taankiin kan ittiin rukutamu kan biraa dimtsi maaffanyaa shugguxii irratti gartee kan sagaleen akka hin dhagaamne godhu kan hidhamu jechuudha akka sagaleen shugguxii hin dhageeffamu. Kun hundi isaa kan qophaa'ee fi uummata keenya irratti balaa geessuudhaaf kan isaan itti qophaa'an poolisiin federaalaatiif poolisiin Finfinnee wal ta'anii kana to'atanii jiranii. Gocha badii fi nagaa biyyattii booressuudhaaf adeemsa godhame keessatti dhaabbileen dhuunfaa ergama qabatanii hundeeffaman cinaatti dhiisuun hirmaannaa taasisan jiraachuus obbo Jeelaan ibsaniiru. Dhaabbilee gartee kaayoo isaaniitiin ala bahanii yakka adda addaatii fi badii adda addaa uummata irratti badii geessuudhaaf dhoksaadhaan socho'an irratti illee eeruu uummata irraa fudhachuudhaan irra gahuudhaan meeshaa waraanaa adda addaa meeshaalee wal qunnamtii adda addaa qabuudhaan to'annoo jala oolchee jira jechuudha. Dhaabbileen kun eenyu fe'ame? Dhaabbileen kun fakkeenyaaf amma koonistiraakshiniin jira, Wagaagan baankiin jira. Kan biraallee 4 kan fakkeenyaaf eedoo warra ajensii dhuunfaa mootummaarraa hayyama fudhateetiin dhaabbilee adda addaa kan mootummaatiif kan ta'uufaa eeruu kaampaaniiwwan adda addaa eegan jiru. Jara irratti illee haga 14 akka cufaman akka hojii dhaaban godhamee jira jechuudha. Kunniinis maalinni wanni isaan kun godhameef baankii ma eegan san deebisanii halkan ofumaa zarafatan kan biraa zarafsiisan. Meeshaa waraanaa kan itti kenname fudhatanii warra badan. Ammallee hidhannoon isaan kun walqunnamtiin isaan garee loohaat kana wajjin qaban cimaa waan ta'eef isaan waan hoogganamaniif gartee isarraa talekoo fudhatanii waan socho'aa turaniif riikardii adda addaa waan qabnuuf nuti kanaafuu tarkaanfii jala irratti fudhanneera jechuudha. Kanaan alatti mallaqa baay'ee warra gartee ittiin sochoosaniitiin hin gargaaran akka rakkoon bakka adda addaatitti bu'u kan gargaaran kanniinis itti dabalamee kunniinis qabamee jira jechuudha. Namoonnii fi dhaabbileen yakka nageenya booressuudhaaf qophii taasisaa turan jechuudhaan shakkamanis adeemsa seeraatiin dhimmi isaanii ilaalamaa akka jiru kan ibsan obbo Jeelaan hawaasni rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef si'aayinaan naannoo isaa fi ofii isaa eeguu qabaa jedhan. Nama 287 kan ta'anii kan to'annoo jala oolanii qorannaan irratti galmeen itti banameetiin qoratamaa kan jiran jiru. Kanaafuu namoota kanneen seeratti dhiyeessanii seeratti kala'anii akkaataa seerri jedhuun itti gaafatamu jechuudha. Kaayoo isaanii ala bahanii wanni akkana waan isaaniin hayyamni qabatanii waan argamaniif tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii seeraati akkaataa seerri jedhuun nama itti gaafatama jechuudha. Biyya kana keessatti namni tokkiyyuu kan seeraa ol ta'e hin jiru akkaataa seerri jedhuun namni martuu socho'uu qabas. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya yeroo hunda caalaa poolisiiwwan keenya kan naannoos haa ta'u kan federaalaas haa ta'u jara wajjin ta'anii harkaaf harkaan waliin ta'anii akka naannoo hunda irratti akka rakkoon tokko hin uumamne namni hundu biyya kana gara nagaatti ceesisuutti irra janna. Nagaa keessaa wanti martu kan argamu wanni ala ba'anii kan deebi'an yoo nagaan jiraata. Kanaafuu nagaa irratti namni hundinuu nagaa ofii mataa ofii irraa qabee eeggachuu qaba. Tibbana magaalaa Finfinnee keessatti meeshaaleen waraanaa bakka kosiin itti kuufamuu fi daandii cinaatti bakka bakkatti bu'anii argamaa jira jechuun kan ibsan obbo Jeelaan. Torban darbe keessa boombiin bakka kosiin kuufamutti gatame tokko dhohee miidhaa qaamaa nama tokko irratti qaqqabsiisuusaa yaadachiisanii ammallee meeshaalee waraanaa kana namoonni seeraan ala qabatanii turan baasanii gataa jiru. Kanaaf hawaasni magaalattii daa'imman isaa sirnaan akka to'atuu fi meeshaalee waraanaa yoo argan ammoo eeruu poolisiidhaaf kennuun dirqamaa jedhan. Namoonni hedduun maraatuu fakkaachuun akkasumas namoota kadhatan fakkaachuudhaan daandii cinaa fi manneen amantii jalatti taa'anii gocha badii raawwachuudhaaf bobba'an hedduun poolisiidhaan to'atamaniiru. Ammas eeruun hawaasaa cimee itti fufuu qabaa jechuun obbo Jeelaan Abdii hubachiisaniiru. Muddee bara 2021tti waraqaa eenyummaa haarawaa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksiste.
Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate inni amma lammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kan dhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawittuu Naayiroobii irraa gabaase. Waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa waraqaan eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimma itti ba'an muddee bara 2021tti haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beeksise. Waraqaan eenyummaa haaraa Hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fred Matiang'i ministeerri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa himanii jiru. Huduma card, it means a service card. It's the card that you're going to use to get services wherever you go in the country. Matiang'iin akkas jedhu. Huduma kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatani. Namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii Keeniyaati. Pirezidaantiin Keeniyaa bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyyanaa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusaa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa ammoo waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokkoo marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokkoo odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessaa jechuun dubbatu. Matiang'iin. Keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawaa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas Keeniyaanonni miliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa beeksisee jira. Mr. Matiang'iin yoo haala waraqaa eenyummaa haarawaa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa, lakkoofsa gibiraa, waraqaa eeyyama konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'eef waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyada jechuun dhaadessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaa seene rakkoo fiduu mala jechuun qeequ. James Mucheru, Ministeerri Information Communication Technology Keenyaa garuu kanaaf wanti nama yaaddeessu hin jiru jedha. Tuko na data commissioner. Data commissioner anaitwa Immaculate Kasait. Monday she was sworn in, and so Kenya has a data commissioner. Kusema sasa all your information is protected. Akkas jedha Mucheruun. Har'a hangawi komishineera odeeffannoo muudamee jira. Immaculate Kasait ergama kanaaf muudamtee gara hojiitti seenteerti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegamedha jechuun dubbate. Mr. Mucheruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'eef dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa Hudumaa kaard lammiilee Keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota Keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan Keeniyaa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf. Naannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duullina filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasaa Alii Maatumaanii jaalalleetu dhiyeessa. Filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu dursee duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koronaa kan jiru sin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan haguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaaf dorgoman uummanni faca'ina vaayirasii koronaa akka ittisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaataa gaafatanii jiru. Dubbii himaan komishina filannoo Paul Bukeenyaa akka jedhanitti your first statement would be to the people, please put on your mask. If you don't put on your mask, jechi jalqaba uummataaf ibsitu maaloo haguuggii afaanii funyaanii gargaaramaa yoo kan angootan ta'e ani isinittiin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duula filadhaa gaggeeffamu irratti pireezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu
ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame. So this bankruptcy, of calling people together in such a dangerous time is criminal. Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamuu yakka. Kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hookkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii ka gaggeessan fakkaata. Robert Kuyaagulanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu. Jijjiirama deemokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Uummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaaniif funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha. These people that wait for us, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry. Uummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira. Kaadhimamtoonni filmaataa hanga amajjii 12 qofa duula na filadhaa gaggeessuu danda'u. Kunis keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasilaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti hagi lakkoofsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi Daayirektara Waaltaa To'annaa fi Ittisa Dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabalee ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walga'anii mari'achuuf jiran. Gabaasaanii Paawul Johannesburg irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa. Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii kooroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraandhala keessa bartee aangawoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaa irraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba ardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame kooroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman miliyoona 1.9 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhameerra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii kooroonaa kana ittisuu ardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan. The key unifying leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in. Dhimmi ijoon hoogganoota ardii Afrikaa dursinee baatii guraandhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayirasiin kooroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitooteessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. Wanni Afrikaa kibbaa mudate akkanatti fakkaatutti weerara hamaadha jedhaniiru. Dr. Nkengasong akka dubbatanitti dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii kooroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa United States kan dhukkuboota alerjii daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii kooroonaan akka hamaatti miidhame United States jedhan. Wiixata darbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee 5 hordofamuu qaban tarreessan.
Afaaniif funyaana guuguu walirraa fageenya meetira 2 qabaachuu lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan. If those 5 public health measures were adhered to universally and consistently over the country, it is clear. Qabxiilee shanan kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oolaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turree jedhaniiru. Kutaalee United States hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan haguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru. Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy. Gara waxabajjii 19tti diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba COVID'n qabaman. Sanbooda lakkoofsi kun gara 40,000tti gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka torban tokko giddugaleessaan yoo ilaalledha jedhan. Mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaasa gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000tu qabamee jedhan Faawuchiin. Yuunivarsiitiin Johns Hopkins akka jedhutti United States yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 250,000 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Ken Gasong akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuniisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu. There's a tale, a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day. Waan akkaan yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo ammaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee.